rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta kamgaa. Irentiya dolte garbana cheesiftu si ta'uu baadhu tanaan ta'e dofto iree jallateetu deemuu na yaachise amma waala garroo rabbiin si lakkise iree jallateetu deemuu na yaachise amma waala garroo rabbiin si lakkise. Rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta kamgaa. Kanani jireenya guyyoon argadhu eebanna geggeessi gara keedadhu ireena jalqaba obsisiin dhaqqaba jiru toofoyyeessoof tattaafachuun qaba ireena jalqaba obsisiin dhaqqaba jiru toofoyyeessoof tattaafachuun qaba. Rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta kamgaa. Iddoo takka teenye hiyyumaa himachuu kanuun keenye hundi dhababnu tuuffachuu osoo fayyaa qabnu rakkoo jaalacheessu tanan danda'a yaaddoo eebbaan gannaa dhiyeessu osoo fayyaa qabnu rakkoo jaalacheessu tanan danda'a yaaddoo eebbaan gannaa dhiyeessu. Rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata beeta kamgaa. Irentiya dolte garbana cheesiftu si ta'uu baadhu tanaan ta'e dofto iree jallateetu deemuu na yaachise amma waala garroo rabbiin si lakkise iree jallateetu deemuu na yaachise amma waala garroo rabbiin si lakkise.
rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata feeta rakkina kooni beeyta meetuma meeta bu'ee karaa maal natti dhaammata feeta akkam gaa. Kanani jireenya guyyoon argadhu eebanna geggeessi gara fayyadadhu jireenya jalqaba obsisiin dhaqqaba jiru tofooyyeessuuf tattaafachuun qaba jireenya jalqaba obsisiin dhaqqaba jiru tofooyyeessuuf tattaafachuun qaba jireenya jalqaba obsisiin dhaqqaba jiru tofooyyeessuuf.